Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanala kiyyaa marti keessan nageenyi kiyya kan kabajaa kan jaalala bakkuma isin jirtanitti isin bira naaf gahu isiniin jedha. Guyyaa har'aa kanas barumsa bareedaa tokko qabannee walitti deebinee jirra jechuudha. Feesbuukii keenya akkamitti peejii bareedaa banannee akkuma yuutuubii irraa mallaqa argachuu dandeenyu, feesbuukii keenya irraa akkamitti akka mallaqa argachuu dandeenyu waliin ilaalla jechuudha. Peejii bareedaa peejii oriijinaal akkamitti akka banuu dandeenyu waliin ilaallaa barumsa keenya wajjin turte isiniin jedha. Akkasumas warri haaraa viidiyoo tana subscribe, share, like godhanii jabeessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Peejii akkamitti akka karaa salphaan banannu waliin ilaallaa jechuudha. Peejii banachuuf feesbuukii keenya yeroo tokko kilik goonee seenaa jechuudha. Akkuma feesbuukii keenya haala kanaan seenneen peejii banachuuf deemnu san iddoo kana dhufna jechuudha. Iddoo amma irratti qabaa jiru kana dhufna. Dhufnee iddoo kanatti eega dhufnee booda peejii bakka jedhu kana irratti kilik goonaa jechuudha. Peejiin keenya haala kanaan bifa kanaan akkamitti akka kireetii goonu nuuf baasee jira. Iddoo kireet peejii bakka jedhu kana irratti kilik goonaa. Eega kilik goonee booda ammas get started bakka jedhu kana kilik goona. Get started kilik goonee booda amma peejii keenya uumuuf deemaa jirra jechuudha. Maqaa peejii keenya itti barreessinaa jechuudha. Iddoo kanatti peejii neem bakka jedhu kanatti maqaa peejii keenya barreessinaa. Maqaa peejii keenya wama tokkoon haa barreessu. Maqaa peejii keenya barreessa jechuudha. Isin kafeetaniin kan isin toleen jechuudha. Barreessuu dandeettanii kan namoonni hedduun akkamitti akka isiniif laayuu danda'u, namoonni hedduun hordofuu danda'u barreessuu dandeettanii jechuudha. Wanta irratti hojjetan sanii wal qabsiiftanii. Kanaaf maqaa isaa barreessinee booda garuu maqaa kana yeroo baay'ee isaa akkamitti akka fayyadamtan yuutuubas ta'ee akkasumas sooshaal miidiyaa keessan maraayyuu jechuudha. Maqaa gaafatan osoo barreessanii yeroo saarchii godhan karaa salphaan yeroo gaafatti isiniif bahaa jechuudha. Eega maqaa keessan haala kanaan barreessanii geessanii booda next bakka jedhu kana irratti kilik gootanii jechuudha. Amma the name YouTube is invite we have suggested an official YouTube jedhan. Maqaa kanaan peejiin biraa banamee jira naan jechuudha. Maqaa isaa jijjiiraa jechuudha. Maqaa isaa amma akkanumatti iyyuu jedheetuma haa barreessu. Egaa barreessee booda next godha. Next godhee karaa duraa deema jechuudha. Egaa next godhee karaa duraa deeme booda maqaa galmeessee jira. Iddoo kanatti wanti inni nu gaafatu add category nuun jedha. Add category jechuun maal akkam irratti hojjechuu akka barbaaddu peejii keetii irratti maal akka hojjechuu barbaaddu barreessinaa jechuudha. Akkana gaheetti kanneen agartan kun jechuudha. Irratti barreessuu dandeettan jechuudha. Personal blogii, product service, aartii yoo barbaadan, muuziqiyaan, baandii akkasumas shopping waa'ee gabayaa garaagaraa irratti yoo dhiyeessuu barbaadan wantoota isin feetaniin akkasumas kan dhuunfaa keessanitti banachuu barbaadanii yaada feetaniin gochuu dandeettan jechuudha. Iddoo pilaasii kana add category kan jedhu kanarratti kilik gootan jechuudha. Yeroo tokkoof keessan filachuuf wantoota hedduu waan isiniif baasa. Ammas wantoota isin filachuu barbaadan amma mee fakkeenyaaf ani isa jalqabaa kana personal blog bakka jedhu kanarratti kilik godha. Isa filadhee jira jechuudha. Eega isa filadhee jedhee booda barreessee xumuree jira. Next bakka jedhu tuqaa. Next egaa xuqxanii gara fuulduraatti dabartanii jirtan jechuudha. Amma wanti inni nu gaafatu enter website nuun jedha. Website kana itti galfadhu nuun jedha. Website hin qabnu taanan iskaaf jennet karaa fuulduraa deemna jechuudha. Warroon website qabdan garuu website yeroo galfattan bareedaadha. Amani website galchuun barbaanne skip godhee iddoo kanarra dhufee karaa harka mirgaarratti kan argamu kana kilik godha jechuudha. Gara fuulduraa deemuuf eega gama fuulduraa haala kanaan deeme amma
Iddoo kanatti suuraa kan kee kavarii jechuudha. Akkuma feesbuukii kenna suuraa tokko profaayilii goonee karaa duubatiin kan mul'atu kavarii goonu innis nu gaafataa jira jechuudha. Kanaaf suuraa kenna itti galfannaa jechuudha. Iddoo kanatti yeroo birallee galfachuu hin dandeenya. Kanaaf amma an bira taraa skip jedhee booda gama fuulduraa deemee haala kanaan gara kanatti na dabarsee jira. Banattee jirtaa, xumurtee jirtaa naan jechuudha. Amma isteepiin isaa guututti hin dhumanne garuu ammaaf xumuree jira. Wantoota biraa innu guyyaa tokko yookiin sa'a tokko booda isiniif fidaa jechuudha. Egaa fidee booda irratti guuttachuu dandeessu. Lakkoofsa bilbilaa akkasumas imeelii keessaniin guuttachuu dandeettan jechuudha. Haala kanaan xumurtanii jirtanii banattanii jirtanii jechuudha. Piroosesii guyyaa guyyaadhaan akkuma appideet ta'uun isiniif baasa waan ta'eef haala kanaan xumurree jirraa. Peejii banannee jirraa jechuudha. Xumurree jirraa. Peejicha keenya akka barbaadetti poostii irratti gochuu dandeenya. Peejiin kan gaafatu garuu akkuma yuutuubiin sabiskiraayibii 1000 akkasumas sa'aatii 4,000 nu gaafatu. Innis falaawara 10,000 akkasumas sa'aatii 50,000 fi viidiyoo 180 nu gaafata jechuudha. Kana viidiyoo tokko qofa irratti poostii goone namoonni hedduun feesbuuk irratti waan argamaniif guyyaa tokko yookiin guyyaa lama booda akkasumas ji'a tokko keessatti nuuf peejii keenya banannee xumurree jirra. Poostii godhuuf iddoon poostii kana irratti dhuftanii poostii gootanii karaa salphaan akkamitti akka banattan waliin ilaallee jirra. Viidiyoo tanuu ishee tolte laayik share subscribe gootanii wal biraan ga'uu hin dandeenye isiniin jedha. Bye bye.